kabajamtootaaf jaalatamtoota bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalala isin akka qabu Anarjii Geetaachoo Abbabeeti. Egaan bakkee namatti argamu kun hospitaala Specialized University Jimmaati jechaadha. Bakka kanatti obboleessi koo tokko dhukkubsadee kan ciisaa jiru kan cinaatti argitanii Andu'aalam Alamaayyoo jedhama. Andu'aalam Alamaayyoo jechuun gaazexeessaadha. Hojiiwwan garaagaraa nama hojjechuudhaan beekamudha. Bakkoota garaagaraa irratti jechaadha. Akka godinaattis akka magaalaattis akka biyyaattis hojiilee hawaasaa hojjechuudhaan nama beekamudha. Nama faana walii galtee baay'ee qabuu fi nama magaalaa kanatti baay'ee jaallatamudha. Akka tasaa ta'ee dhibee wayitiif saaxilamee dhibeen sunis egaa dhibee sirna hargansuu isaa hubedha. Yeroo ammaa kanadha harganuu hin danda'u sababa sanarraan kan ka'e jechaadha. Hospitaala garaagaraatti yaalamaa tureera. Dhibeen isaa humnaa walitti ta'uudhaan kan ka'e jechaadha. Yeroo ammaa kana immoo gara hospitaala Specialized University Jimmaatti dhufee doktoroota garaagaraatiin kan inni yaalamaa jiru. Arganuu hin danda'u, hafuura baafachuu fudhachuu hin danda'u. Sanuma sababeeffachuun jechuudha meeshaa hargansuu kana oksijiinii kan nama fayyadamaa jiru jechaadha. Funyaaniin oksijiinii fudhatee kan inni argamu jechaadha. Guyyaatti hanga qarshii 4,000 siree malee nyaata malee jechuudha qoricha qofaaf baasee kan yaalamaa ture. Waan hanga danda'e yaalamee dadhabee ilmaan hiriyoonni isaa otoo itti jiru windooti jedhanii gara hospitaala kanaatti fidanii osuma yaalamu ammas humnaa walitti ta'ee jira. Harganuu dadhabee jira. Lubbuun isaa gaaga'amaa keessa buuti turetu hiriyoonni isaatii fi deeggarsi rabbii hin jiraanne jechaadha. Ammas kanan viidiyoo kana isinii waraabuu dhufeef mucaan kun dargaggeessa gara fuulduraattis nama hawaasa kanaaf waan baay'ee gochuu danda'udha, sagalee ta'uu danda'udha jechaadha. Wantoota hojiiwwan isaa baay'ee kan hojjetellee akkuma argaa jirtan kana hojiiwwan baay'ee hojjetee jira jechaadha. Gara fuulduraattis nama hojjechuu danda'udha jechuudha. Rabbii nuuf haa fayyisuuti. Kanaafuu bakka garaagaraatti GoFundMe'n banameefii jira, deeggarsi garaagaraa godhamaa jira. Anis hanga hin danda'u hanga humna kootii waanuma kana dura gochaa ture ammas gochuu waan hin barbaaduuf hin qaamaan bakka kanatti argamu waan ta'eef liinkiin GoFundMe viidiyoo kana jalatti argamu. GoFundMe Andu'aalam Alamaayyootiif banamedha. Akkaawuntiin isaas kanuma jalatti argama jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa isaas isiniif maxxansaa. Liinkii GoFundMe akkaawuntii isaatii fi lakkoofsa bilbilaa isaas isiniif maxxansaa. Sana fayyadamuudhaan obboleessa keenya kan du'arraa haa baraaru, hojii isaa idilee sagalee uummataa ta'uu isaatti haa deebisnu. Namni kun waan biraa caalaa lubbuudhaan jiraachuun isaa barbaachisaadha. Deeggarsa waan dandeenyu akka gootanuuf waamicha isin dabarsuun barbaada.